Musikananni ati yaala kana ulfayin rafiqa yaa wagat ibbini kumada ibbanne ibanu taati ega warri adisi dhuftan kun waadaanu qol ummaa keenya bahuudin hormon waliin taati Bicaremo todo quello che hai Buona ommaide ommaide on kukke firede onol pab ali wa kayona ka kabu lafarat wa qarrat ruya ko wa qarrate agafa sinduka jedin ya anjir tan yettani wada ni baraka tay sinduka ka ay ko foto ko yiti Allah na kun kire ogeessonni guyyaa har'aa ogummaa adda addaa qabnu akka kana oomishuu muudamanuu kennanii fudhatanii ogummaa qabnuun qonnaan bulaa uummata gandaa agaloo lammii keenya nu barsiise kan nu guddise bukkee dhaabbannee halkan guyyaa bokkaa aduu qorra rakkina qannoo utuu hin jedhin maatii koo rakkoo koo utuu hin jedhin uummata rakkina iyyummaa qabu kana bukkee dhaabbannee tajaajiluuf guyyaa har'aa hawaasa kana keessatti argamnee yaada keenya guutuudhaan jaalala keenyaan tajaajiluudhaaf waadaa kan seenne yommuu ta'u qaalii galuu keenya ni mirkaneessina. Waaqayyootiin mirkaneessina. Isa kana bu'eessa taasisa. Sisni dabar uummata amma kan itti dabalu immoo caasaa gandaa kanaan dura turan Jirras ba'anii uummata tokko waanuma nu kakkan isaan seeruma yuuboonni uummataa inni taraa qabaadhes inni taraa qaban beekaa wal duukaa moo maqaa isaanii waami kaa haasaan duraanii waan jiran maqaa jara waan haasaan mootummaa guutummaatti caasaa paartii aangoorraa boqotanii akkuma jiru kakatu. Yohanis asbaatu taraa maqaa keessan waame zoonii dhaan waamaa deema waan ta'eef Yohanis Taayee Ayinaalammaa immoo Indaalee Abdiisaa Dingatuu Raggaasaa obbo Takkaalii Bijaa obbo Jaannaaloo Taayee obbo Labbaachoo Akaaluu aadde Masarat Dheeressaa obbo Wandimmaa Keenya Ayyaanaa obbo Abarraa Bala'u dargaggoo miidhagsaa Takkaalliin obbo Ayyalee Bafqaaduu obbo Tasammaa Alamu mana maree iddootaa nama 15 gadda filatamtan isinis asitti dabalamtanii kakuu galtu caasaan keenya keessa duraan kan turtanis dhimma nageenya ganda keenyaa dabalatee akkas baatanii kakuu galtu jechuudha.
Kanaan duras hawaasa keenya tajaajilaa turre waan ta'eef